السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان جرتو بقى جراتن إيجا سجنتان كينيا جويا رانتنات اللي جويا لما فا هالدته إنجتشورا إيجا لو في كنيني جلو سجنتان كنا نمون هدو نكما بيكمو بيشان الرأي نمني كان استرجمو إريتريا نيجرتي أوغندا نيجرتي إثيوبيا Somaalee, Keenyaa. Okey, biyyoota kana hundarraa asitti argamu jechuudha namni. Kanaaf immoo carraa bareedaa argattanii jirtan akka gaariitti itti fayyadamaa. Warroonni carraa kanatti hin fayyadamin amma dura warri eegaltan immoo bakka isinarra jirtan naan hin maltu jettee yaannaan jiruu kee fuulduratti warroota milkaa'ee wajjin jiruu gaarii jiraachuudhaaf maatii gaarii horattee qabeenyaan barnootaan fayyaadhaan of ijaartee jiruu gaarii jiraachuudhaaf murteessi jiruu murtee barbaadde waan ta'eef ararraa ka'ee yeroo itti fayyadame akkasuma immoo warroonni eegaltan keessattuu biyya adda addaarraa warri jirtan sagantaa akkanarratti ganaa argamtanii qooda irraa fudhachuu qabdan jechuudha. Waliigallee kanaafuu wanni hin danda'amne hin jirtu. Leenjiin asitti fudhatamne keessattuu leenjiin nuti asitti fudhanne leenjii barumsa guddaa of keessaa qabdudha waan ta'eef itti fayyadamaan dhaamsa kiyyaa guyyaa keenya immoo guyyaa gaarii isiniifis guyyaa bareedaa akka ta'u abdii guutuun qaba. Better chance, better life.